Ashama akkam jirtan daawwattoota koo odeeffannoowwan har'aan isinitti himaa xumura irrattis waa'ee ikooturizimii wancii dandii irratti odeeffannoo qabuun isinii qooda na waliin turtanii akkana hordoftaniif akka dhaggeeffataniif isin affeereera turtii gaarii. Sirni fuudhaa fi heerumaa gamtaan raawwatamu Yeshii Gaabichaan bu'uura hawaasummaa kan ta'e gaa'ela kan jabeessu duudhaa uummataa kan cimsu ta'uu Ministeerri Aadaa fi Ispoortii Obbo Qajeelaa Mardaasaa himaniiru. Sirni fuudhaa fi heerumaa gamtaan raawwatamu mata duree maatii hundeessuun biyya ijaaruudha jedhuun galma Barkumeetti raawwatameera. Sirnicha irratti misirroonni 2000 cimdeedhaan 1,000 faayaa fi uffata aadaa bakka irraa dhufaniin miidhaguudhaan hirmaataniiru. Waltajjicha irratti Ministeerri Aadaa fi Ispoortii Obbo Qajeelaa Mardaasaa sirni akkasii fuudhaa fi heeruma bu'uura hawaasummaa ta'e cimsuun aadaa fi duudhaa kan mul'isu ta'uusaa akka dubbatan kan gabaasee tajaajiloota Itoophiyaati. Ikooturizimiin wancii dandii damee misooma turizimii Afrikaaf piroojeektii fakkeenya ta'uudha jedhaniiru. State University Ameerikaa Kaalifoorniyaa irraa yeroo dheeraadhaaf barsiisummaan kan tajaajilan Profeesar Alamaayyoo Gabramaariyaam. Profeesar Alamaayyoo Gabramaariyaam piroojeekticha erga daawwatanii booda teessuma haroo wancii fi miidhagina uumamaa dinqisiifadheera jedhan. Diyaaspooraan biyya isaarraa fagaatee ture iddoowwan akkasii yoo ijaan argu biyyaaf quuqamuu bira darbee waa'ee biyya isaa dubbachuu danda'a jedhan Profeesarichi. Iddoowwan hawwata turizimii akkasii ilaaluun addunyaatti beeksisuun ijaaruu fi misoomsuun irraa fayyadamuu qabnaa jedhan. Safaraa curcuraa gorgoraa fi piroojeektiiwwan kanneen biroo daawwachuu kan himan Profeesar Almaayyoon piroojeektoonni ijaarsi isaanii xumuramee hawwattummaan isaanii addadha jedhan. Diinagdee Itoophiyaa miidhuuf qaamoleen olola afarsan jiraachuu kaasuudhaan iddoowwan akkasii beeksisuun olola isaanii fashaleessuun akka barbaachisus hubachiisan. Lammiileen Itoophiyaa dhaloota lammaffaa gara Itoophiyaa dhufaa jiraachuu himuudhaan mandara ikooturizimii kanneen akka wancii dandii fi kanneen biroo daawwachuun qabeenya biyyi keenya qabdu baruu fi beeksisuutu irraa eegama jechuun dhaamuu isaanii tajaajilli Itoophiyaa gabaaseera. Magaalaa Finfinneetti kaffaltoota gibiraa amanamoo 562f beekamtiin kennameera. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ergaa karaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin amanamummaan nama badhaasisaa, nama galateeffachiisaa akkasumas nama boonsaa jedhan. Ayyaanni bara haaraa saba Halaabaa heeraa magaalaa Halaabaa Qullitootti kabajameera. Pireezidaantiin naannoo giddugaleessa Itoophiyaa Obbo Indaashaw Xaasoo, bulchaan godina Halaabaa Obbo Muhuddin Huseen dabalatee dhalattoonni sablammii Halaabaa magaalaa Qullitoo, jiraattonni godinichaa fi keessummoonni kutaawwan biyyattii garaagaraa irraa walitti baba'an sirnicha irratti hirmaataniiru. Pireezidaantiin naannoo giddugaleessa Itoophiyaa Obbo Indaashaw Xaasoo dhimmoota gargar nu baasanirraa of qusachuudhaan dhimmoota obbolummaa fi tokkummaa keenya cimsan irratti xiyyeeffachuun waadaa keenya haaromsuu qabnaa jedhan. Aadaa sablammii Halaabaa dagaagsuudhaaf kan hojjetamu ta'uu isaallee himaniiru. OBN kan gabaase. Ittaansee hanga tokkoon waa'ee wancii isinitti himaa. Wanciin ni carroomte. Amma maqaan wancii dandii jedhu irra deddeebiidhaan waamamaa jira. Keessumattuu kaleessa piroojeektiin ganda ikooturizimii wancii dandii wayitii eebbifametti maqaan kun irra deddeebiidhaan waamamee gabaafameera. Ammaan boodas irra deddeebiidhaan kan waamamu ta'a. Wanciin kanaan dura hagana mara kan beekamtu hin turre Shawaa Lixaa keessatti argamti. Hawaasni Oromoo fi Shawaa Lixaa sirnoota gabroonfattootaa fi hooggantoota abbaa irree ta'an ofirraa falmachuudhaan beekama. Wancii saamtota irraa eegee tursiifate. Wanciin miidhagina qabdi, bareedduudha. Uumamatu miidhagsuudhaan uumeen. Ragaaleen dhimma wancii irratti kanaan dura ba'anii fi waa'ee wancii irratti odeeffannoo kennan akka mul'isanitti wanciin dho'insa burkaanaa volkaanootiin uumamte. Egaa wanciin amma misirroodha. Bareeddee jirti.
ija hooggansa jijjiiramaatiin ilaalamtee carraa kana argatte. Haroon Wancii bareedina mul'ataa, hambaa aadaa badhaadhaa fi teessuma bashannansiisaa qabduun beekamti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad amajjii 4 bara 2016 piroojeektii Wancii qaama sagantaa maaddeen biyyaa wayitii eebbisanitti haasawaa dhageessisaniin Wancii uumamatu nuuf kenne itti fayyadamuun qooda keenya jedhan. Hojiin naannoo Wanciitti hojjetame ija banuuf gargaara. Wanciin hojjetameet nuuf kenname jedhan. Hojiin naannoo Wanciitti yaadame ija banuuf Amboo, Haroo Wancii, Haroo Dandii, Walisoo akka magaalaa tokkotti walitti fiduu qabna. Kana gochuuf hojii guddaan barbaadu. Daandiin ba'ee jira, ibsaan galee jira, bishaan galee jira, abbootiin qabeenyaa hoteela 15-20 bakka filleetti laannee hojjechuu dandeenyaan magaala guddaa ta'e jechuudha. Kun uummata keenyaaf isa xiqqaati. Wanciitti maal goone? Wanciitti rabbitu uumee nuu kenne. Akkuma abbaan keessa jedhan wanciitii kan biddeenaa miti kan marqaati. Inni gidduutti agartan sun dhadhaadha. Wancii bareedee nuu kenname kana wanti xiqqoo irratti daballee akka namni keessummaan dhufee miidhagina isaa bareedina isaa arguu danda'u goone alatti kun hojjetamee nuu kenname. Haroon Wancii tulluu magariisa baala qabuun kan marfame yoo ta'u teessumni lafa naannoo yoo ilaalamu ajaa'ibsiisaadha. Bishaan haroo kanaa qulqulluudha. Bu'aa bishaan roobaa fi burqaa uumamaati. Bishaan burqutu jira. Wanciin bishaan danfas qabdi. Uumamatu badhaaseen. Haroon kun odola xixiqqoo hedduu kan qabu yoo ta'u bidiruudhaan irra gulufuun ni danda'ama. Daawwattoonni Wancii bidiruu yaabbachuu, qurxummii qabuu fi haroo keessa seenuudhaan daakuu yookaan salphaatti boqochuu fi haala tasgabbaa'aa ta'e keessa turuun daawwachuu danda'u. Amma immoo haalli mijawaan uumameera. Galanni hooggansa jijjiiramaatiif haa ta'u. Akka durii rakkoon daandii hin jiru. Daandii asfaaltii cululuqaatu mul'ata. Rakkoon ibsaa amma hin jiru. Wanciitti waa'ee rakkoo ibsaa fi tajaajila elektirikaa dubbachuun komii dhageessisuun ammaan booda hin jiru. Seenaa ta'ee darbeera. Haalli amma Wanciitti mul'ate bu'aa ida'amuu akka ta'e muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad sirna eebbaa irratti akkanatti himan. Ida'amuun qabatamaatti asitti mul'atee jira. Waaqayyo dachii bareedaa waan ijaan laalleen quufne nuu kenne. Sabaaf sablammii Itoophiyaa maallaqaan nu gargaare. Piroojeektiin kun hojjetame maallaqa Tigraay, maallaqa Amaaraa, maallaqa Walaayittaa, maallaqa Guraageetiin, maallaqa Oromoo duwwaa miti. Hundaa ol garuu piroojeektii kana jalqabee kan ficcisiise kan hojjete Abrahaam Balaay Tigraay irraa dhufe. Ida'amuu jechuun eessayyoo dhalatte maallaqa keetiin, humna keetiin, yaada keetiin biyya kee bareechuu danda'u jechuun as Wanciitti waan mul'ate waan ta'eef ida'amuu malee ana qofaan, naannoo qofaan, sanyii qofaan, amantaa qofaan biyya kana itti fufsiisuu hin danda'amu. Dhuunsa vulkaanoo waggoota kumaatamaatiin dura uumametu Wancii nuuf argamsiise. Kun ammoo daawwattoonni naannocha daawwachuudhaan haaragalfii akka argataniif akka dinqisiifatan carraa addaa uume. Hawaasni naannochaa hojii qonnaatiin jiraatu ammaan booda hojii qonnaa maddeetti gara hojii daldalaattis seenuu danda'a. Kanaafis amma haalli mijaawaan amansiisaa ta'e uumameera. Qonnaan bultoonni Wancii fi naannoo ishee buna, boqqolloo fi barbarree oomishuudhaan beekamu. Naannoon kun oomisha dammaa mala aadaatiin oomishamuunis beekamaadha. Waa'een Wancii yoom himamee dhumaa? Himamee kan dhumu miti. Wanciin bishaan kuufamaa, burqaawwan bishaan ho'aa fi bosona hedduudhaan dabalamte. Daandiiwwan deemsa imalaa hedduu qabdi. Daawwattoonni bareedina uumama bu'uureeffatee
hojii namtolcheetiin miidhagee daawwachuudhaan gammaduu danda'u. Uumama wanciitu akka gammadan isaan taasisa. Ergaa sirna eebbaa eekoo turizimii wancii dandii irratti dabarsaniin akkanatti gadi qabanii himan. Oromooni hammataadha. Oromoo hundarraa immoo caalaa naannoon kun tokkummaa Itoophiyaatiif aarsaa guddaa kan kaffale, sirna kan beeku, mootummaa kan beeku, mootummaaf biyyaaf dhiigu kan beeku, goota baay'ee kan baase. Amma dhiigasaa mootummaan garuu xiyyeeffannaa kenneefi kan hin beeknedha. Bakka kanarraa waa baay'ee baranna. Waa'ee sirnaa, waa'ee mootummaa, waa'ee tokkummaa, waa'ee miidhaginaaf miidhagina immoo tiksanii eeggachuu. Qonnaan bulaa naannoo kanaa ibsaa argee hin beeku, aspaaltii argee hin beeku. Garuu waan barbaaddan walaattaniif wancii gadhiisee hin deemu amaanaadha. Ijoollee koof hin dabarsaadha. Amantummaa akkasiitu jira. Kana babal'isuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Wanciin miidhagina uumamaa isaatiin alattis hiika aadaa qaba. Uummanni Oromoo naannowicha jiraatu duudhaa, afaanii fi aadaa adda ta'e qaba. Daawwattoonni wancii shubbisa aadaa Oromoo, muuziqaa fi sirna aadaa Oromoo arguu danda'u. Aadaa fi akkaataa jireenya naannoo sanaas ilaaluu danda'u. Haala mijaawaa wanciif uumametti fayyadamuudhaan daawwannaan wancii fi naannoo isheetti taasiftan kan milkii isiniif haa ta'u. Oromoon hundi baga gammadee. Maqaan wancii yoo dhahamu Oromoon biraa hin hafu. Akka turree bubbullee badhaadhina wanciin fiddee dhuftummoo walumaan kan ilaallu ta'a. Waan daawwattaniif ulfaadhaa. Galatooma. Odeeffannoowwan kun namoota biroo bira ga'uu akka danda'aniifis laayik, sabskiraayib godhaa. Yoo feetanis yaada qabdan barreessuu ni dandeessu. Nagaatti turaa. Fayyaa ta'a.